Isa faana kana walii bilbilee wixata ganama gaafuma san naannoo sa'a 3ti. Nan bilbilee fi naaf hin kaasne deebisee naa bilbile. Egaa yeroo marayyuu nama hunda specially diinni isatti gammadaa miti. Nuti hin beekna. Haccee akkuma yeroo kan haasofnu dhumarra wanta waliin jedhu wayiitu jira. Of eeggannaan uffanee gara rakkoon hin jiru isinis of eeggaadhe. Gaafa du'a isaa dhaga'u hin amanne. Nama naa bilbilee nan ka'ee Hacaaluu rukutame jedhanii mee bilbilii mee qulqulleessee jedhan. Dhugaadhaan du'eetti hin beekne. Bilbiluma isa ganamaa yaale na dide. Hiriyoota kootan bilbile. Mucaan tokko guddisaadha. Hiriyuma keenya waliin manadhaa turre Finfinnee jira. Maaltu ta'ee naan jedha. Deemaa jira of wallaaleera numtuu. Garsana deemaa jira. Namni bilbilee na gaafatu hundumtuu nyaatamni irraa duunee irraa hin bu'a malee namni deebii kana natti deebisu nan dhabe. Bilbila beekus na wallaale baafachuus nan dadhabe isaa booda. Takka nan jilbeeffadha. Takka nan bu'a waan an jiru waan an dubbadhu nan wallaale. Ammayyuu gaa wanta inni yeroo dura ganama naan jedhe sana yaadadheen tarii ta'a laata jedhee shakke malee still ammayyuu ana Hacaaluun ka'ee naa bilbilaan eega yookiin ka'ee natti dubbataan eega du'ee amanaan jiru ammayyuu. Nama du'us jedhee nama yaadu miti. Guyyaa sanbata isaa wixata du'ee sanbata isaa mana kottu naan jedhee ture. Anillee hojjaaran ture lakkiin dhufuu jedheera. Sanaan booda wixatamoo du'a isaa dhagaye. Artist Hacaaluu Hundeessaa dachee qabsaa'eef Finfinnee handhuura Oromiyaatti wareegame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii bakka addaa kondominiyeemii Galaanitti rasaasaan rukutamee erga miidhamee hiriyoonni isaa bira ga'an. Artist Hacaaluu erga wareegamee booda qorannoof reeffisaa gara hospitaala Phaawulositti fudhatame. Waxabajji 23 ganama erga qorannoon raawwatee gara iddoo dhaloota isaa dacheetti qabsoo eegaletti akka awwaalamuuf imalli daandii eegalame. Gidduu kanattis Finfinneetti awwaalamuu fi Ambootti awwaalamuu irratti mormii dhalateen reeffisaa erga karaa ga'ee gara Finfinneetti ol deebi'e. Kanaan wal qabatees rakkoo nageenyaa mudateen lubbuun namaa darbuu danda'eera. Rakkoo kana uuman jedhamanii namoonni shakkamanis to'annoo seeraa jala oolan. Fedhiin uummata Oromoos ta'ee mootummaa Finfinneetti awwaaluu ture. Haa ta'u malee maatiin aartist Hacaaluu Hundeessaa kunuunsanii guddisuun Oromoof gumaachan Ambootti awwaalamuusaa akka ofii murteessan mirkaneessan. Heeraaf seera biyyattii giddu galeessa godhachuun fedhii maatii eeguuf akka murtaa'e mootummaanis ibsee jira. Murtiin mukooti. Murtii annaa fi haadha isaatiiti. Murtiin mucaan keenya asitti awwaalama. Biyyatti dhalatetti awwaalama malee iddoo biraatti awwaalamu kan jedhe numa anaaf haadha. Yoo Hacaaluu jaalatan ta'ate dhiiga Hacaaluu barbaadu ta'ate walii galanii dhiiga Hacaaluu barbaaduudha malee Hacaaluu awwaala dhowwuun Hacaaluudha awwaan qabu. Hacaaluun immoo akka akkanatti awwaalamu kan barbaade maatiidha. Maatii fedhii maatiiti. Fedhii maatiitiin alatti waan ta'u hin jiru. Shaggaritti inni awwaalama inni jedhes jibba Hacaaluu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu fedhii maatiin ala ta'uu hin danda'u. Wanta innis ta'e jaalalaanis haa ta'u jibbaanis tonkoliifis haa ta'u rabbaa beeku. Garuu wanti ta'e gaarii miti. Otoo maatiin hin beekin otoo maatiin akkanaa ta'u otoo hin jedhin reenfa fooloqii garagalchuun waan biraati. Obboleessa koo tokkicha dhabeera. Obboleessi koo jiraatti ittiin fayyadaman yeroo itti fayyadaman. Du'ee garuu obboleessi koo kabaja qabaachaa ture. Sanaan booda deebi'eedha jedhan deebi'ee reenfisaa immoo kana dhufe. Maatiinis immoo nu biratti awwaalama kan jedhu kaasanii haati manaanis Ambootti awwaalama kan jedhu kaastee sana gidduutti gaa waan alate hin beeknu asitti awwaalamuu qaba kan jedhe hin beeknu nuni akka hundaattu waan maatiin jedhan sana fudhanne. Maatiin asitti awwaalamu jedhee
haati manaan keessumaa yoo Hacaaluu jaalattu taatan achitti na awwaalaa jette. Kanumaan kana ta'ee achi deeme ka. Jiraasaatti dhimma kana akka mootummaatti gaafatamee ture jiraasaatti mucaa kana awwaala sitti akka waan wal barbaadamee ture akka mootummaatti. Maatiin gaafatameera. Maatiin waan gaafatame daariitti cal jedhamee miti. Namoota itti dhiyaatan hiriyoota isaa jaarsolii biyyaa naannoo sana iddoo gaafa awwaala boo'ichaa hospitaalatti jirutti asitti awwaalamuudhaan mootummaan gaafatee ture. Maal jedhanii deebisan maatiis gaafatanii deebiin gaaf sana ture. Jiraatti hundeessaan dhalchee guddattuu hundeesse Oromoof gumaachineerra waan godhu godheera umuriin isaa. Du'aa isaa immoo nuti awwaallata waan ta'eef kana keessan galina du'aan isaa kan keenya biyyaan dhurri isaatti dhalatetti biyyatti baratetti biyyatti rakkatetti ambootti awwaallannaan akka reeffi sun deemu godhame. Kun garuu deebi'ee waan na biraan naa ta'u kana kanatu si guba. Fuudhaaf heeruma bar wanti guddaan saffuun Oromoon qabu duudhaan Oromoo qabu bar fuudhuuf du'a. Fuutiif duuti tokkumaa jedha Oromoon waluma qixa. Kan fuusisu sabbaadha, kan heerumsiisu sabbaadha, hilmoosaa dhales kan awwaallatu abbaadha. Oromootti kana maal himudha? Safuun baduusaa kanarra wanti himan hin jirudha. Kan adda kan fide waggaa 27 nuti kan buufanne hidhaa qofaa se'a, du'a qofaa se'a namni. Safuu keenya illee ajjeesaniiru otoo nuti hin beekin. Kabaja walii qabnullee nurraa ajjeesanii nuti hin beeknu malee duwwaa keenya jiradha. Du'aa awwaallattee deebitee haasawaa kabaja nama lubbuun jiru caala namni du'e kabaja qaba. Inni guddaan immoo wanti inni baay'ee nama aarsu qe'ee isaatti qe'ee Oromoo lafa qabsoo Oromoo taate Amboo keessatti dirree gootaa dirree daraara kafanii dirree torban kuttaa'e keessatti bakka hidda dhaloota isaa keessatti awwaalcha Hacaaluu ammas jeeqamuusaa baay'ee nama gaddisiisa. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana wanti ta'e sun gurraacha poolisiin ajjeese sun warri gurraachota maallaqaa guddaa walitti fuudhaniitti akka awwaalchi isaa tolu godhaniitti birriin baay'ee walitti funaanamee waan ta'eef iddoo awwaalcha dureeyyotaatti siidaan isaa akka isaaf dhaabbatu siidaan Ameerikaa keessatti xiqqaamti baay'ee guddaa ulfaata namni awwaalamuuf rakkisaadha Ameerikaa keessatti. Akkasitti iddoo dureeyyiitti awwaalamee seenaa isaa siidaa guddaan akka dhaabbatuuf taasifamee maallaqni ammas ga'u walitti dhufeeti. Achii booda obbolaansaa haati isaa ji'a muraasan dura waan duuteef iddoo warra hiyyeeyyiitti awwaalamtee turte haati gurraachichaa jechaadha. Iddoo warra hiyyeeyyiitti awwaalamtee iddoo warra hiyyeeyyii sun jechaan fooqi irratti awwaalama. Fooqiin sun immoo awwaalichi immoo waggaa dheeraan booda kan daakamee bakka tokkotti makama. Kana odoo beekanii obbolaansaa waggaa du'u san Joorji Filooyid yoo du'u haadha koo jechaati du'e. Waan haadha koo jechaa du'eef haadha isaa biratti awwaalamuu qaba jedhanitti kabaja san guddaa san dhorkanii iddoo warri gurraacha warri Ameerikaa adiin sun illee kabaja san maatii isaa kan jedhan san kabaja kenneefit iddoo maatii isaa iddoo warra hiyyeeyyiitti dhaqee Joorji Filooyid awwaalame jechaadha. Ana Hacaaluu immoo goota kana dayanii warri isaa Oromoof kennanii warri isaa Hacaaluutti hin fayyadamne Hacaaluu warra isaati maangoo nuuf ta'e. Gaacha namoo ta'e adda nuu ta'e fuuldura nuu deeme Hacaaluu goota akkana haadha isaaf abbaa isaa jajjabeessuu hafeet awwaala Hacaaluu aga buqqa'uuf illee itti deeme halkan erga awwaalamee boodatti maal godhe Hacaaluun baay'ee kan nama gaddisiisu kana jechaadhaan as keessatti wanti baay'ee natti dhaga'ame baay'ee itti gaddi jechaadha. Rakkoo baay'een nu quunname dunkaanuma kana keessatti isa bichaa miti ilma obboleessa hangafa kootiis asumatti kun asumatti rukutanii ajjeesanii du'eeranis gaddi koo gadda lama gadda tokko bichaa miti ijaa kana baay'ee egaa na wanti kana ta'ee fi wanti kana kan na gargaaree jira seerri mootummaa kan na gargaaree jira sirriitti kan na gargaaree jira fanna sitti na dubbisanii
gargaarsa baay'ee kan naa godhan amma inni awwaalamee galee nuti awwaallee gallee asii teenyee boqonnutti illee naannoo kana dhaabatanii kan nu gargaaran jiru mootummaan deeggarsa baay'ee nu godheera qofa kun immoo egaa humna kootiin sun ta'in beekama kootiin sun beekama Hacaaluuti beekama Hacaaluun biyya isaatii dhiigee biyya isaatii xaaree biyya isaatii kanaaf gargaarsi kun hundumtuu godhameef amma ammaattuu godhamaaf jira naannoo kanatti. Mucaan eessuma kootii rukutameera. Kan obboleettii kootii miilli isaa rukutameera. Mucaan kan obboleettii obboleessa haadha kootii jaartiin isaa rukutamteetti. Beeksisawumatti namni baay'ee rukutamee jira. Kunuugaa otoo tasgabbiin jiraate kun hunduun dhalate. Maatiin dhumatu miidhame. Du'a meeqa duun. Mucaan eessuma kootii kan nu guddiseedha. Otoo iddoo kana dhaabbatee bo'oo gadi ba'ee du'e. Kun hunduu maayin wal dhaggeeffachuu dhabuudha. Hacaaluu du'aan of biraa dhabnus gaggeessaan isaa akka hin gaggeeffamne waan lama nurratti hojjetan uummanni Oromoo alaa keessaa wanta beekuu qabu sinitti himan. Hacaaluun hin duune uummata Oromoo ajjeesan. Amboo hanga Finfinneetti Amboo hanga Wallaggaatti daandii nuu banaa otoo inni kadhachaa jirru. Goota taate qabsaa taate daandiirratti baate reeffa nutti hin dabaliin otoo jechaa jirru reeffi mana jira gaggeessaa gootaa gaggeessin otoo jecheen kadhachaa jiru reeffa nurratti dabalan jiraasaa jibbanii du'aasaa jaalatan Finfinnee irratti awwaalamuu fi Amboo irratti awwaalamuu isaatiif kan murteessan uummanni Oromoo haalaafis keessaas kan wawwaataa jirtan yoo ta'e illee kan murteesse abbaa caala haadha manaa caala ani ittiin hin haanu ati ittiin haantu kanaaf immoo Hacaaluun Oromoo irraa dhalate Oromiyaa irratti dhalatus haadha murteeffate abbaa murteeffate bakka daraaraa kafalii awwaalamitti awwaalladhu mucaako ganamas galgala dhaqeen ilaalladha kan jedhe haadhadha haati mimmee mucaan urgeessaa hin sobde naanaa jettu haati guddoon. Anaaf akka kootitti kuni Hacaaluudhaan malu kuni du'a Hacaaluutiin malu Hacaaluun miidiyaan biyya kana keessaa miti miidiyaan alaa hunduu irratti argame duuta Hacaaluu yookaan gaggeessan Hacaaluu hiriyoonni isaa kan biyya keessaa kan biyya alaa jaalattoonni isaa akkuma goota kamii akkuma artistii kamii Hacaaluu hunda caala goota kam caala artistii kam caala kanaaf gaggeessan isaa kun fi awwaalli isaa kun wanta Hacaaluu Hacaaluun kun isaaf hin malu ture. Hacaaluun gaggeessaa du'a namaa irratti argitee ta'a. Tokkostuu harka harcummeedhuun naanni tokkos naanni namaa himu too argite gaddita. Hacaaluun farda jaalata. Hacaaluun seenaa namaa himuu jaalata. Hacaaluudhaaf namoonni isaa himuudhaaf isaa fi wanti jechuudhaaf ka'an baay'ee turan. Nama akkasii immoo gaafa dhabdu teessee ilaaltee safuu Oromootiin duudhaa Oromootiin gaggeeffattee akkamitti namni keenya eenyutu ajjeese akkamitti gumaasaa ba'a jedhee Oromoon mana isaa fi balbala qabu mari'achuutu irra jiraataa ture. Garuu okkara godhame. Okkara ittiin godhaniiti waan biraatiif faayidaa biraatiif faayidaa siyaasaa dhuunfaa isaaniitiif sirbuutu ture. Har'aallee kanuma labsu afaan bananii. Hacaaluun biyya kanatti akka biyya isaatti awwaaluun kan barbaanneef tokkoffaa nuti iddoo awwaala isaatii innaa dhaqnee iddoo awwaala isaa hin arginaa. Iddoo awwaala mucaa keenyaati jennee yaadna kuni namni du'eellee hin galu awwaalli isaa siree tuluu baatu somaa miti yoo ta'e ilmoon dhiiraa allaattii nu baraatti kan nyaattu baay'eedha. Ta'us immoo inni kun immoo naannoo biyya isaa keessatti du'e biyya keessatti du'e asitti nu awwaalame akka arginu kan barbaadnuuf kana goone. Tokko Hacaaluun Ambootti dhalate. Amboon immoo biyya dhiiraati. Hacaaluun akkas iddoo kanatti awwaalamu tokko haati bataskaanni adeemtuun argiti abbaan hin arga obbolaan hin argu bakkee dhaloota isaatiiti wanti isaa kanuma iddoo kanatti akka ittiin awwaalamu barbaadan. Qanii itti awwaalamus gaafa reeffi dhufe gaaf tokko as bulee gaafa qanii kamsii awwaallee
kan manumtas numa murteessee kan taasisas awwaala isaa kan awwaalamne sila jeequu kajeelaniiru mootummaan humni mootummaa bitaa mirga dhaabatee sirriitti gargaarsa godhee isammoo duraan ani himadhee dhufanii na gaafataniiru ani wanti barbaadu hin qabu iyya kanaaf caacaataan barbaadu mucaan koo akka seera ilmi namaa awwaalamutti akka awwaalamu jedhee himadhee jeneraalli tokko dhufanii asitti na dubbisanii isa hojjaarra naa oolchaniiru. Wanti hariifatee jedhamus anaan hagalaan hin jiru. Tokko uummanni keenya wal dhaggeeffachaa hin jiru. Otoo warra hin gaafatin reenfa deebisan. As dhufunaan immoo awwaallachuudha jennaan hokkora kaasan. Kun seera miti. Reenfa mana keessee miti kan hokkora kaasu. Awwaallattee booda sanaan booda gumaa kee barbaadda. Du'ee edda du'ee achi akkana finne. Edda dhufee booda immoo jimaatummaa wixata du'ee kan maksanyuu isaa dhufee sanaan booda roobii oolee tamuusii awwaalame maaltu jarjar kun fedhii dhummaatiiti malee wanti godhame waan akka hin jiru. Jaalala sanas gaafa ibsitu jaalalli isaa akka qaba. Awwaallattee gaggeessitee deebitee gochuu qabda malee reenfa ol baattee gabbaattee achi geessitee as geessitee ittiin taphachuu jechuudha. Mucaan kun gaafa awwaalamu bar awwaaluu dhorkanii bar sanduuqa keessaa bishaan naqaa jiru. Amma reenfi tortorutti eegu amma reenfi saaxinee keessatti godhu jaalalaa ta'uu fi maan sana mangalamu. Aartist Hacaaluu Hundeessaa goota duutii isaaf maluun turre keessattuu wareegamni akkasii Hacaaluunis Oromoonis waliin imala jireenyaa itti fufuuf hin milkoomne. Diinna Hacaaluu ajjeesa akka hin gammanneef hin booyinaa jenneen nama. Namichatu ilmoo sadii qaba tokko awwaallate hin booye lammaffaas awwaallatee inuma booye sadaffaan duunaan hin sirbe maa sirbitee jennaan heega akki badee anis akkan balleessa jedheetanii heega seerri badee seeran balleessa jedheetanii jedhe namni maal qabare Hacaaluu irraa waan danuu barachuu danda'a uummata warri jennu uummata dhugaa obaan sirratti dhuma uummanni hin beeka uummanni laata dhugaa uummataa waan dubbateef uummataaf akka Hacaaluutti dubbachuu kabajamtee oduuti maal rakkoo qaba laata Oromoo jettee Oromoon akkatti kabajee si awwaalla maal duute jedhama hin jiru Hacaaluun hin duune bara dhiiga tiyya Oromoo jennaan akka Hacaaluutti dabarsanii of kennuudha. Hacaaluun abbaa waan na dinqe namni oboo haadha Hacaaluutu nama tasgabbeessaa ture abbaatu nama tasgabbeessaa ture. Maali jennaan nuti bara doonneerra mucaan keenya gaafa calqabu siniif har'a du'e malee gaafa inni qabsoo kanatti ba'u du'e nuti bara har'a miti kan inni du'e duraan boonyee gaggeessine naan jedhan. Hacaaluun wareegama yeroo isaa hin eegne Oromoof kaffale kichuutu karaatti murame goota dilbii aartiin guutametu utuu fiigeen quufin wareegame. Hacaaluun egaa goota Oromoo qofa osoo hin taane goota Afrikaati. Mucaa fiigee hin quufne kana. Mucaa daqiiqaa takkittiif jiruuf jireenya mataa isaa hin jiraatin. Uummata isaa bilisoomee, uummanni isaa gammadee, uummanni isaa injifannoo gonfatee arguuf halkaniif guyyaa umurii isaatii ol osoo hojjetu akka hin taanetti nu harkaa badee. Mucaa koo hin argadhu. Ana gara isaa dhaqa malee inni gara koon dhufu. Gaafa qannii kooti ana gara isaa dhaqa. Otum ta'u seerri immoo humna jabaa qaba. Gumaan mucaa kootii hin badiin qofa. Otoo seerri jiru gumaan mucaa kootii badu. Mucaan koo Oromoo isaati jedhee du'e malee mataa isaati bichaaf miti. Oromiyaadha otoo xaaru mucaa koo galaafatanii dhiigni mucaa kootii dhangala'ee nafin. Namni yoo baasu baate waan akkanaa baasu nan beeka waaqattana mananii waan akkanaa baasu nan beeka qofa biyya sirri tokko jirutti sirri jabaan jirutti
ilmoon namaa goodaatti qalamee nafu. Ani uummata Oromooti kanan jechuu barbaadu. Gumaa Hacaaluu haa barbaadu uummanni Oromoo walii galee. Isa addaan wal fa'oo otoo hin ta'in walii galee tokko ta'ee dhiiga isaa haa barbaadu. Kana bichaan jechuu barbaada. Hacaaluun seenaa kaa'ee du'eera. Seenaan irraanfatame. Hacaaluun dhugaa dubbachuu isaatti du'e. Kanaafuu dhiiga isaa barbaadu. Dhiigna Hacaaluu gannamee hafuu hin qabu jedhaani gumaan isaa bahuu qaba. Mootummaanis karaa kanaan immoo waan dhugaa ta'e waan jiru uummataaf dhiyeessuudhaan uummata tasgabbeessuu qaban jedha. Hacaaluun hin du'e malee hojiin isaa hin jira. Hojiin isaa bara baraan yaadatamaatuma jiraata. Garuu karaa inni bobba'ee jiru keessatti waan hunduu akka galma ga'u waan nuti beeknu illee hin jira. Gara fuulduraa maal hojjechuu akka qabu kallattii nuti ittiin ilaalluuf kallattii inni ittiin ilaalaa ture baay'ee walirraa fagoo waan ta'eef haga dandeenyu garuu hayyoo fi viizinii obboleessa keenya waliin mari'achaa waliin ta'a artistoonni Oromoo hayyoonni Oromoo waliin ta'atuma mari'annee maal gochuu qabna han jedhu gara hojiitti seeneetii yaada. Sirban amma baasuuf jedhu hin beeku natti nimne garuu istuudiyoo hundumaa keessaa sirban qabaata dheeyyaa. Hacaaluu waan baay'eedhaaf xixiqqoo dhukkubsatee illee boqote wanti ittiin gaabbine baay'eetu jira beektaa silaammatuun waan baay'ee gaafanne isinitti illee waan baay'ee himuu dandeenyu waan baay'ee turan. Kanaaf haceen xixiqqoose balaan kun irra ga'ellee guyyaa lama sadi illee waan nuti waan gaafachuu dandeenyu baay'ee ture torban dura waan baay'ee haasofnee turre sanatti dhukkuba nutti ta'e beektaa mana wantoota baay'eedha kan nama gaafattee wanti itti hubannetu jiru waan isa irraa duwwaa hubachuu dandeessu. Silaa wanti sun dhaloota dhufuuf illee wanta hiikataa waan baay'ee turan garuu qaqqabachuu hin dandeenye. Amma akka koomitee wayii ijaaramaa jira. Walitti dhufnee waan sana mari'achuuf walii bilbilaa jira. Sun immoo nu duwwaatu hin ta'in maatiinis murteessuu qaba. Maaliif wanti sun isaanii waan dhukkubsu ta'uu hin qabu. Waan isaa madaalus ta'uu qaba waan ta'eef hojiin jalqabameen xumuramiinis jira waan ta'eef sana akkuma sanatti yoo keessa hin ta'u si jala. Wanti sun albama ta'uu danda'amu singilii maan ba'uu danda'amu ergaan sun namoota beekoo ta'aniin madaalamee isa madaaluu dhiisuusa. Sanarratti hojjetamu malee amma as teenyee waan murteessine koreen sanaaf qindaa'aa jiru waan jiruuf koree sanatu eeyyama maatiirraa fudhatee ergaa sana gulaalee gara xumuraatti gaggeessisuuf walii bilbilaa turre yeroo dhiyootti wanti sun eeyyama maatii booddeen jalqabne inni yaadne. Kan na gaddisiise maal seete ituu waggaama tokkollee waggaa tokkoof lama jiraate Hacaaluu. Hanga kanan gadduun ture sababiin isaas kaayyoon isaa guddaa ture. Ijoollota goddaa ol dhufan isaaniin gargaaruuf yeroo dhiyootti illee wal argine mari'achaa turre. Waa'ee isaaf otoo hin ta'in namaaf yeroon itti jiraachuu jalqabee ture yeroon kun. Duudhaa qabsoo fi gootummaa Hacaaluu hojii aartii Oromoo guddisuuf hin hojjete kaayyoo isaa waliin akka itti fufu gochuuf uummata Oromoo irraa hojii guddaatu eegama. Saboota sablammoota uummattoota dabalatee bifa Afrikaaf fakkeenya ta'uun seenaan Hacaaluu ol kaafamee hojjetamuu qaba. Akka addunyaan irraa bartutti saba guddaa sirna gadaa uume keessaa dhalatee seenaa hojjechuusaa. Kanaan wal qabatees akka mootummaatti siidaan yaadannoo magaalaa Finfinnee Fambootti giddugala aartii waliin akka hundaa'uuf waadaan galamee dhagaan bu'uuraa handhuura Finfinnee keessatti ka'amee jira. Maqaa aartist Hacaaluu Hundeessaanis paarkiin, riqichi, manneen barnootaa fi daandiin
mogga'uu danda'eera. Siidaan Haacaaluuf hojjetamus siidaa gootummaasaa fi hojii qabsoosaa gitu akka ta'u murtaa'uun. Hawultiinsaa akkasittis Finfinneettis ijaaramu odeeffannoo gurraa qabaa. Kuni lamaan seeraan akkanaa ta'uun barbaada. Wanti biraa wanti hin barbaadu. Awwaalli isaa akkanaa bibittime sun amma mataa wal qabachiifamee siidaan dhaabbatullee kun sadarkaa biyya kanaa keessatti sadarkaa bakka tokkoffaa ta'e biyya Itoophiyaa keessatti iddoo tokkoffaadha. Isaa ala iddoon tokkoffaan jiru. Handhuura magaalaa Finfinnee keessa naannoo masqalaa addabaabayii fuuldura masqalaa addabaabayii jira. Karaa harka mirgaatiin hora Finfinneetu jira. Karaa bitaatiin ECA kan jedhamu waajjira ikoonoomii Afrikaa jedhus jira. Iddoo sana kan taasifneef Haacaaluun wallisaa Oromoos miti, wallisaa Itoophiyaas miti, wallisaa Afrikaati. Maariyaama Keebaa Boon Maarliyoon. Boon Maarliin tokkummaa Afrikaa jedha. Haacaaluun bilisummaadha jedha. Itoophiyaa keessatti dhiisii Afrikaatu tokkoffaadhaan hojjennaaf kanaaf. Awwaalli isaa hunda harkaa bade jira guyyaan. Wanti Haacaaluu godhamu. Wanti biyya kana keessa jiru iddoon tokkoffaa jedhe Haacaaluudhaaf ta'a. Kuni dirqama. Nuti kana kan dubbannu Haacaaluu irratti waan arginu jira. Nuti siidaa isaa kan dhaabnu Haacaaluu fi miti kan dhaabnu. Ofiif dhaabnu nuti. Haacaaluu irratti waa yaraa arginaan jira dhaabbanneet arginee mire. Kan Haacaaluu fakkaatu du'ee Oromoon waan goone, Itoophiyaan waan goone maallaa gooti. Ani of arge jechuudha lubbuun jiraadhe. Waan biyyi kun naa gootu argee jechuudha. Waan Itoophiyaan naa gootu argee jechuudha. Waan Oromoon naa gootu argee jechuudha of eeggattaa jechuudha. Dubbiin Haacaaluu kun akka deebifne Oromummaa keenyas qabsoo keenyas namummaadhuma keenya akka of deebine yeroo tokko gaarii naa ta'an. Injirru jechuudha injirru bar. Akka of laalu deebifne akka haaraatti akka lafa of ol kaanu. Magaalaa Finfinnee handhuura biyya keenyaa irratti galma mootummaa biyyoolessaa ta'anii siidaan goota kanaa siidaan ilma keenyaa seenaaf akka ta'u hundi keenya karraa baran iddoo kanatti akka dhaabbachuu qofa odoo hin ta'in dhaloonni fuuldura jiru xiiqii Haacaaluu akka baratu kutannoo Haacaaluu akka baratu asitti murteessinee jira. Siidaan kun siidaa dhagaadhaan siidaa simmintoodhaan bocamee hojjetamuu miti. Ilmi keenya Haacaaluun sibiila, ilmi keenya Haacaaluun warqeedha. Siidaa goota kanaa warqee irraa hojjennaaf. Har'a yaadannoodhaaf siidaan asitti dhaabamu kun Haacaaluu bara baraaf dubbata. Dhaloota kanaaf qofa oduu hin taane dhaloota hundaaf dubbata. Har'a yaadannoodhaaf wantoonni kaa'aman kun dhaloota barsiisu, dhaloota jaaru. Haacaaluu miileenota baasaa deemu. Injifannoon biyya kanaa akka itti fufu godhu. Haacaaluu Hundeessaa dhiira irraanfatamu miti. Aartist Haacaaluu Hundeessaa waltajjii irraa dhabuun guddaa ulfaata. Gaddaaf madaa Oromoos irra deddeebi'ee tuttuquu danda'a. Akkasis taanee hayyuu akkanaa dhabnee jirra. Gara fuulduraa idoonnoo baay'ee na rakkisaa dhuguma amma yoo sirbuma afaan Oromoo yookaan immoo koonsartuma afaan Oromoo deemee daawwachuudhaaf waan baay'ee waan na rakkisu natti fakkaata jechaadha. Amma waa'ee koonsartii gaafte yoo waa'ee sirbaa yoo gaafte jalqaba sammuu kee keessatti kan dhufu Haacaaluu Hundeessaati. Namni hunduu achuma laala. Akkana ta'e kaa dubbiin jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo of jajjabeessuu gaafata. Maatii isaa cina dhaabbachuun gatii Haacaaluun isaaf kaffale ilmaan goota kanaa guddisuun aarii isaa baafachuu qaba. Bakka Haacaaluu bu'uun ulfaataa ta'us maatii isaatti qophummaan akka hin dhaga'amne yeroo maraa waliin ta'uu gaafata. Ijoolleen isaan kun akka guddattee barattee iddoo geessee akka Haacaaluutti immoo onnee godhattee guddattu annan gorsa yoo amman jirutti mootummaan immoo ijoolleen isaa akka guddattu yaala akka godhu kana bichaan barbaada. Wanti biraa waan barbaadu hin jiru. Maatii Haacaaluu akka Haacaaluutti kunuunsinee ijoollee Haacaaluu akka Haacaaluutti kunuunsinee yeroo ayyaanni waggaa dhufu yeroo wantoonni garaagaraa dhufan maatii isaa kunuunsinee kaayyoo inni du'eef galmaan haa geenyu. Haacaaluun siidaa tokkummaa fi qabsoo Oromooti. Uummanni Oromoo
gootni onnee sibiilaa hedduun duraa wareegamus qabsoonsaa dhaabbateen beeku. Goonni ni wareegama, qabsoon itti fufa. Koodee qabsoo Oromoo aartist Haacaaluu Hundeessaa dhabuun guddaa ulfaatus hojiif seenaansaa Oromoo waliin darbanii jiraatu. Siidaa qabsoo fi tokkummaa Oromoo ta'uun gootota Oromoo waliinis yaadatamaa jiraata. Haccee Haacaaluu Hundeessaa atin duune nu keessa jabaa yoom du'ee beeka falmataa mirga namaa Haacaaluu Hundeessaa atin duute nu keessa Haccee gaafa barkumee Haccee gaafa adawaa Haacaaluu gaafa marreessaa goonni yoom du'a nu keessa Haccee ati hin duune Haccee atin duune Haccee atin duune Haccee ilmoon deessa ati yoomuu jirta Haccee ati hin